Ya garbeli wa. Ya garbeli wa. Suuraa kaasiin arge. Suuraa maal baay'ee jechuudha inni. Miirri kee sin hoogganiin ati miira kee hooggani malee. Akkam jirtu hordoftoonni Didaa YouTube biyya keessa akkasuma biyya alaa taa'uudhaatiin karaa golee Didaa YouTube kanneen daawwattan bakka jirtan lafa jirtanitti nageenya Waaqaa isiniif haa baay'atu isiniin jecha an nagaa kooti fayyaa kooti. Har'a barumsa xiqqoo tokko qabadhee isinii dhufeen jira. Yeroo tokko keessumattuu karaa sooshaal miidiyaa fayyadamnuutiin obboloonni tokko yeroo miira keessa galuudhaatiin ceephoo umurii isaanii guutuu yeroo itti raawwatan karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa tarii arguu dandeessu. Maarree kanaaf arras barnoota isiniif ta'a jedhee waan ta'an yaadee keessaatii do'ii gabaabduu tokko isiniif qopheesseetan jira. Do'ii kanarraa waan guddaa akka barattan abdii guddaan qaba. Kanaaf ergaan koo inni guddaan miira keessan hoogganaa malee miirri keessan isin hin hoogganiin kan jedhudha. Hanga xumuraatti erga dhaggeeffattanii booddee komentii jalatti yaada keessan akkanaaf keessan kabajaanan isin gaafadha. Anis suuraa kaasiin arge. Suuraa maal baay'ee jechuudha inni. Suuraa guyyaa giigaas nama fayyadamaa jira. Ay dole wala sena. Ani dubbii golga keessaa naan galu. Qolarraa baasii natti himi. Suuraa maal godhetti kaasii maaloo quncisi natti himi jedhan dubbii. Uffata kee fuulaa baasii suuraa keenaaf. Yaa garbeli wa. Yaa garbeli wa. Ullaa keeni arguu fedha. Tu. Kana sheexanni humna gahii nama miti. Ullaa koo intala namni yeroo ammaa kana qullaa isaa ilaaluun saalfatan sodaata. Ataatamitti yaa garbeli waaqa. Fuutee ergiteere. Anis fuudheen ergeef. Ofiin na jedhe. Dhufee asitti fudhatee moo mana geessiteef hin jedhe. Wal argineen beeknu teelegiraamiidhaan dubbanne. Sheexanaan jaalladha jechuun. Teelegiraamiidhaan fuutoo kaasee. Maaloo giraamii? Teelegiraamii. Footoo keetti gaarii ergite. Mucaan salphifteetti ijoollee. Yaa kuni ilaamee antala kun kana nama miti sheexanaatu si dogoggorsaa jira. Nu salphifteetta. Ammas deebisee kaa. Ammani siifuma haasaa keessi hin barbaadu na biraa kan. Kaa isiin jee na biraa. Adi naabdiin haasa'uu keeyyuu bada. Kilo finkootu hiikkoon kaleessa dhaabattati kaleessa daa'ima miti. Kaleessa mana kaleessa dinammaa kaami miti. Ijoollee kaleessaati bilbilaani maaloo giraamiidhaani. Yaa Waaqayyo gooftaa maal nutti gadhiise Waaqayyoon jiriya. Sintaayee si ajjeesu. Bibsi maasin ajjeesi. Ani gurraa eemma taatee lamatti gadi si dabalaan. Waan nuti hamiidhaan qulla. Yaa Waaqayyo gooftaa nuyi. Waan ijoollee duubi yeroo waan ati deemuudhaan abaabaa daabboon habitaa jetta. Har'a immoo maaloodhaan maaloo erginaan jetta. Ana ramatti natti baate kana dubbatti natti. Yaa Waaqayyo gooftaa maal jiriya. Taa yeroo dhumaa hojii sana hojjette maaliif achitti hin kufin? Hojicha hojjette hin kuftu. Waan goota mana irratti kufte ani an kana waan hin jiru na wallaan. Jaamsaas irra buusii jedhe. Amma mucaa kumna jiri. Amma maalan godhan maal bee ani waan dubbadhu wallaaleera. Haasaan kun morma na qabe. Maalan godha siin jedhe mee mucaachi maala amma maal ta'u tirii ammati. Karena nama kasih ergi, apa mau nak kasih ergi? Nama itu jenama posting gue di TV. Gana mau barira, afan mau mulai tergite. Ya aku cakap duri oroni, dulu warakinya. Wagga kurani oli. Itu namanya gabara sawa ke sini mal jenne tu fune ise yu galgala warna ofi yu kulasi aku api. Ijoollee rafanii wan dhaggeeffannee shokookii malee korraajii dhaamsuniitu galaatiin kattachii dabarra. Keessanii guddaadhaan kaasii ganamaan kaasii rabbisi haa kaasu jedhii waaqni asiisaa haa kaasu waan akkanaa kun hin ta'u injila namarraa fuudha atisitu waa hin taane kana utuu hin ergineeftee waan si boysu hin jiru jedhiibdee yuruu batta amma immoo waan fidus hin jiru amma lammata waan akkasittiin dhiibii yaa mucaanadha
namni dogoggora diigare ani immoo akka dogoggorti iddoon taanetti lafa dhooftu siin barbaadu sun immoo akka dhoofsisaatti kanallee sitti qabuudhaan maal jiru waanti dhufu hin jiru funyaan see qabeetan gototee geessa yoo ta'u baaduu jira lafti dhaqu diiganii lafti ati immoo lammata waan akkasii keessan galini abbaan kees nama kabaja qabu haadha kee akkamitti bu'e natu beeka diigale bakaraa beeka rakkoo meeqa keessa darbeetu fuudhe haadha kee diigale lafti kanaafi atis immoo kabajaa dheerumta yoo heeruma ta'e heeruma maalii geessee miti yaadala koo ati daa'ima kanaa barattee iddoo guddaa nu geessee biyya kanaa bu'aa buuftan jedha malee asiin maaloodhaan naayikii keessa galtasiin siin dhiiras ta'e dubbi karaarraa kan si dabsuu jiraate adeemi siigaleera lammata waan akkanaa ammoo hojjetini amma immoo abbaa keetti siin himu haadha keetti siin himu haadhatu fudhatee baadiyyaa diinii jedhaani siigaleera itaan siima lammata immoo ijoolleen daa'imaa boonsi hin ta'u siigaleera miti amma kanaafu kottume qilleensa fudhattaa gara baadiyyaatti magaalaa kana taane achi deemna baadiyyaatti ishee tala kombooye kadhime amma isaan dhufanitti waanee deemina kottu yaa mucaakoo kaasee dhufa ammas afani haasaa bare utubaa tasaasaa jedhani yaa garbiidii waati maal kaasan jedhe Lekki ta'umsaan kaasaa reessumi. Ta'umsa kaasaa gaariidha eegotu geessiisa abisuu ijoollee fuuti waan waliin wargaadhe. karaa gola ididaa yuutuubiidhaa kanneen daawwataatiin turtan egaa do'ii kana irraatii waan guddaa akka barattan abdii guddaadha kanan qabu walumaa galagaa ergaan isaa maalidha kan jedhuudhaatiif nuti miira keenya hoogganuu qabna malee miirri keenya nu hoogganuu akka hin qabne irraatii kan nuti barannu jechaadha keessumattuu immoo sooshaal miidiyaa kanneen fayyadamnu jechaadha. Wantoota kanarraatii keessumattuu fedhii keenya akka to'achuu akka dandeenyudha to'achuu akka qabnu kan irraatii barachuu dandeenyudha jechaadha. Tarii egaa arguutiin dandeessu yeroo garaagaraa miidiyaa kanarra wantoonni deeman ni mul'atu jechaadha gaaf tokko darbeeti kunis kan inni uumamu miira ofii to'achuu yookiin hoogganuu yeroo itti dadhabamudha jechaadha. Isa kanaaf immoo namni saaxilamugaa irra guddeessi obboloota shamarraniiti jechaadha. Obboloonni shamarranii waan kana keessa yeroo seenan kana bira darbee xiinsammuu namaatiif illee nama sana qofa otoo hin taane yookiin shamarree sana qofa otoo hin taane maatii isheetiif firoottan ishee namoota ishee beekaniif illee gaarummaa akka hin qabaannedha. Sababa kana ta'eetiif egaa obboloonni keessumattuu kanneen biyya hambaa jiranii wantoota kanarraati of eeguun of qusachuun barbaachisaadha. Sababiin isaa ijoollee biyya hambaa gaafan jedhu waayifaa firii ta'e wanta qabanii fi tarii deebi'ees immoo fageenyarra wanta jiraniif kan saaxilaman yeroo baay'ee isaaniidha jechaadha. Kun immoo xiinsammuudhuma isaaniif gaarummaa kan hin qabnedha jechaadha. Kanaaf waan kanarraati obboloonni kiyya biyyaa fageenyarra kanneen jirtan waan kanarraati barumsa guddaa isaanii argattu jedheetan kanan yaadu. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kaanee